Biyyi kana beekaa akkanumatti achisiikee yoo argee jiru tam Oromoo tanaa jechuudha. Waliin buna abboo har'a galgala bakka na bira buli kaasii barbaada. Har'a na bira buli kaabboo si barbaada. Ani waan akkasii abboo nama ani osoo ni kaanan inni waan akkasii mu. Isin jettu akkamitti dhaabattee hafta malee isin jettu. Wani rakkoote amma naa gorsa bareedi naa gorsiti amma galaasaanaa kana inshaallah. Bakka akka beera guutuu waliin geettee na galateeffattu abdii qaba haala kanaan deemna. Inshallah amma bakka ingala amma galee wayita deebi'ee jedhe sitti hima. Gorsate kun galma ga'u sitti hima wayita deebi'ee jedhe. Ati akkamii akkana baratte atuu biyyaan baa waggaa meeqa turte? Anuu biyyuun baati si beeka ati akkamii akkana beeyte? Hin beeka amma kana akka waliigala Oromootitti mee kutaa nama jara beekamiya. Taarargee akkamitti akka namaa kennitu ta Arsii ta Baalee ta Jimmaa ta Wallaggaa akka gandaatitti amala jara beekan wallahi. Maali yoo itti haasofte akka jarri itti kaafattee garaati laaftu beeka ganda. Bahaadhiya jaraati wallahi lati. Wallahi waan taarikaati. Ani baar hin beeku ani takkaa yoom kan biyya kana amma ani hin beeka sirriitti beeka wallahi. Ka biyya kanaa moo neelan kufa Oromoon tokkochi neelan kufa ka biyya kana dhugaa sitti himaani. Asirratti faaraa fakkaadhee ani badaara ka biyya kana dhugaa sitti hima. Garuu faranjiin short inda artari beetika. Zii kana yennaan kennu amma da Oromootun duuteetuma baddee echi jettee faaraa wayiitii hagaatummaan akka taate keessa achi seentutti echi jettee kennitu. Hin saalfatti. Ka biyya kanaa akkasitti miti. Akka biyya kanaa dura akka taate tuquu qabda. Wannan godhuu qabda. Tachi godhuu qabda. Akka kaarabaan tuuxu malee si qabaa. Nee sin qabu. Akka taate gangalchitee tachi gochuu qabda. Walaa bar in sodaadha kaani ani gangalchaa biyya kanatti ammoo waggaa meeqa siidhan beeyta bar rakkoodha. Hin jiru Itoophiyaatti. Biyya Itoophiyaatti. Gangalchaa keessa riski hin jirti Itoophiyaatti. Ta Itoophiyaatti. Wallahi waan taarikaati. Ummanni komentii jalatti hin qaanfata. Kiyya kunniin beektaa ummanni neela jiru kunniin. Amma yoom galuu heddaree? Amma hin turu lakki hin turu hin galaan yeroo hedduu gala. Hin turu bara amma waa'ee kanan dhufa jedhee sitti mee waa'ee kana tikeetti neelaa gubate kaayiroo dhufa jedhee. Eeshi. Egaa tikeetti waan maramurree jenni wanni neelaa wannoo ta'ee jennaan dhaafee bara. Qaara achumaan na barsiiftaa silaa qaamumaan na barsiiftaa iyyuu. Sitti mee maal kanarraa akkam miila addaasii qaba? Nee achumatti wannu achumatti tamaa wayii kaayiroo jirtu wayii bareeddu wayii hin barbaada beekta caaltu takka faallee. Caaltu amaan. Caaltu amaan jaalatte? Isin jaarsa qabdi? Hin beeku. Yaa caaltu amaan sanii mana barbaada maan barbaanne bannaate silaa argatte. Hin sodaadhe malee fagoodhaan irraa itti himteere? Itti himne abbo nama hedduutti barreessa nama akkas ittiin barreessu haga bira gahuutti qaamaan itti himaani. Kaayiroo dhuftee moo? Kaayiroo dhufee achumatti dhaqeetumaan si barbaada abboo jiraan. Maal barbaadoo siin jette? Yoo siin maal barbaada? Kanaa bara marakkoon ka'e si barbaadaa kanaan hin kennitu ta'a Oromoo siin jedhe bara. Si fuudhuudhaan akka jettiimi Oromummaa. Jaartii qabdaa siin jetti kaa? Jaartii maa rakkoon qabu abboonni kennaa gammoojjii keessatti kudhan fuutee horataa arti. Eeshi. Sun rakkoon qabu sun aadaa kenna. Kiisii fattasha. Kennee barkeessa. Boorsa keessa jirare. Dhugaa sitti ma doktor. Ati maal lammeeffanne? Ani humna hin qabu. Dhugaa? Wallaahi. Silaa humna qabaattee lammeeffatta? Osoo humna qabaadhee horachuu danda'e lammeeffadha rakkoon qaba. Waa jaartii sodaadha amma mana ogillee amma waan argatitti haasawasuu jetti sagalee siin dhageenye. Kutaa kamirraa lammeeffatta sila? Wallaahi silaa qalbiin harargee marti keessaa nafeeti beeri ta'e natti harargee ta'artii turii naafti maal beekan akkanumatti cinqamee ta'ara. Qiyaamaa hinaafaan jaraa tokkollee harree bal'aa akka waan ijaan qabne hinaafti bal'aa. Ini naafti. Oomishuu irra namaa taruu kanan beeku. Kutaa lamaantu ni naafti. Wannu marraa lammeeffadhu ati jimma marraa lammeeffadhu. Warruma soddaarra. Akkasittillee horii aanna aralta ka gowwaan bakka quufeen galuu tokko hin dhageenye mammaa isa akka. Maarree nutu si ilaala rakkoon hin jiru nutu si ilaala.
Kaayyoon kiyya guddaan immoo faranjii dullatti yoo taatu fuudhee shamarran Oromoo kana iyyisiisu. Naata takka hojde malee. ما فرنجين بر رخص بر فرنجين دكتور والله فرنجي ميقات فجي جارسان ابا بيجا كانت انو كي متا يام بيكانو والله اسوانا سلم مي فتاو في نجيسين اجرون مسلم متا عمل انا ما ميقا فجيسي والله جارسن جيرو بيجا كان Kaafattee moo? بيجا كان جارسن جيرو نما وغا سدومي شاني كا مارفين غرا كيس دايما الفيس تكا غرتيتي Nagar. انا ما نما ميقا بيكا نما تقولا من بيكو كا jaarsa dhabanii jaarsa soqee dhabee jechuudha. Lammuu ammoo deebi'ee mana doktoraa dhaqee isparmaa isparmaa wannotu jira mana baankii isparmaa tura beeyta. Achi dhaqanii birrii meeqaan doolaara meeqaan bitanii garaa keessatti gizee fakkeenyaaf kuni geeyiba rabbiitii katti ulfaan. Jaartiin teemaas hin kireeffannere egaa kan dhiirri qaalii taate. Isin naafti kan barbaaddu wallahi. Ini naafti. Ana amma isii hiriyaa isiituu nama meeqa jira ka jaarsa. Awustiraaliyaa kanatti jaartiin hin kireeffatti yan jaarsa. Ana amma nama meeqa jira ka isii hiriyaan isiituu nama yoo diqaate ijoollee dubartii shan ka nama mataa kee keessa yaadadu dubartii shan ka jaarsa dhabee jiru yeroo garii haala warqiitiin abboo tanaa lammeeffadhu bannaa naadhii isin lammeeffadhaa isinillee qarqaara kun rakkoo keessatti. Amma mastaqaqa kadhumaan akkiniti amma achi waan akkasii dubbatteennaan shaantaan ala siibaa. Shaantaan maali? Shaantaa meeshaatti naa guurtee gad darbiti. Eessa bultara waliin si ariitet eessa ra'e? Gaafa tokko makiinaa keessa buleen beektu gaafa wayii maayii kana. Si ariitee moo? Jaartii lammaffaa wayii galcha jedhee xiqqoo akka biyya keenyaa sanitti deeme. Wallahi kun dubbima dhugaati shaantaa gad darbitee ala bulee wanno makiinaa keessa. Hin jiru yarri wannoon hin jiru kadhattee illee deebiin hin jiru. Akkamirra biti baatee deebitare? Hin beeka kaana haadha warraati waggaa meeqa nama waggaa meeqa waliin jiru kanaafuu ima deebi'a sooggadheetuma deebi'a abboo nu dhiise amma bakka waan sanirra tarreedhaan. Ijoollee meeqadha qabdam? Sadii qabaam. Maashaallah tabaarakallah. Dhiira meeqa dubartii meeqa? Dubartii lamaaf dhiira tokko. Ittiin dabaltu ture amma ulfeeti turte? Jarri akkanuma hin ulfaan ka wannu barbaadanii bakka jireenya ofii kana jijjiiruu barbaadanii wal. Garam. Jireenya ofii kana bakka ijoollee ofii seeraan guddisuu barbaadan waan mara godhuu ofii hin dandeenyu siin jedhani. Maal ateera jirta abbaa? Jarri sanitti hin amantu ka. Abbaan irra jiraatu wannu dhamanan jarri hojii keetti amanan yooti hojii keetiin hin agarsiisin yookaan hin jiru. Awwaala waan akkanaa fakkeenyaaf waan akkanaa qabaa yoo itti mul'isin jechuudha. Ka haasaa osoo hin taane qaama ofiitti yoon argin. Baaleen geessitee tiriin gaara baa diishoo san guutuu kiyya maa nyaayirree maal beekti? Shonkoora qabnaa beektaa nu bar arsii fi wannoo jidduu gobeessa beektaa gobeessan beektaami? Gobeessa kana bakka eessummaan tiyyatu jira eessummaan gara haadha tiyyaa jechuudha. Nu achi jidduu sanii dhalanneen beektaami bishaan weebsan. Biyya sobaa jedhamtu takkaa geetteeti. Sobaa? Yookaan odaa cafoo. Odaa cafoo dhagaye. Bakka achi jechuudha isinumaan gamaan ati amma yaadattu beektaate xiqqaa biyyaa baate. Eeshi. Bakka odaa cafoo dhagaye hin beeka. Achirra gabbuusee shonkoora kanniin itti mul'isee shonkoora naannoo kennaa kana mara irreen akka eeggate akkasii kun martuu kabbaa kiyyaate jedheen anatu bite jedheen. Eeshi. Daati qabeenyi guddaa qabdanaan jettee amma jaalalli kaka duraanii san caala dabalameeyyu. Shonkoorma warra keessanitti agarsiiftee moo? Ka warra kennaa bichaa shonkoorri kun martuu keessanillee keessa jiraatu oolu kun martuu abbaa kiyyaati jedheen gama kanarraa ka'ee haga akkasii muuziin kun martuu ashaakiltiin Awurooppaa nu yaannu martuu abbaa kiyyaati jedheen. Amma jaalalli hin dabalameeyyuu sin jedha. Yoosumas as dhuftee daa'ima lammaffaa naa ulfooyte. Oromoon baddu Oromoo takka waliin barsiisin si himani. Oromoo dhageeffattu isin namni Oromoo dhageeffattu Oromoo anatti amanti isin Oromoo. Haafinni akka Oromoon jiru baadu nyaan hara jaarsaaf jaartii waliin kaasu. Tokko duraan ammaa miti namnummaa nan beeku tokko dhufee feesbuuka isiitiin itti barreessee afaan Ingiliffaatiin maan naan jedha kun naan jette inni agina gartii beekta. Akkana quba akkanatti ol galchee itti erge footoo kiyyaani. Footoo akkanatti.
Isatti. Ati wo. Faranjii waan tokko sin hoysitu waan kafee atamoo dhayxee beekamtii dhiisi osoo doktor Abiyyi Ahmad dhiisi osoo kafeeti taate dhayxee haadha warraa yoo waan akka awwala si gaafatti maal naan jiraara qaalichi kun sin jetti sirraa amanuu barbaadda. Eeyyee. Waan fedhe isin hin amantu waan fedhe bakka anatti amanti malee waan namni jedhutti hin amantu. Rabbi umrii waliin sinaa dheere. Amiin jetteen biyya kennaa sun hin jiru. Miskiina faranjiin bara. Wallahi jetteen biyya kennaa ani kanaaf akkana haasa ani alhamdulillahi wallahi jireenya fataa jedhe jiraadhaara jireenya fataa jedhe namni natti kaaqu hin jiru yoo barbaade alabaa yoo barbaade gara biroo bulee deebi'a namni na gaafatu hin jiru bakka. Gibbi ma warraatitti siin galattee sira. Lakka boonu mana qabna mana mataa kenna. Warri illee mana qaba waan iddoo sila mana warraa san gurgurre Itoophiyaan Abiyyiin Ahmaduu ittiin jiraata. Abbaan isii eessa jira? Abbaan siyaasii ka biyya kana. Wal beeytaniire? Maal olin beeyin abbaan isii soddaa kiyyaami. Maal beekan faranjiin baay'een abbaan qabdu jedhe. Faranjiin haadha malee abbaan qabdu jedhe. Abbaan isii ijoollee durbaa bichaa qaba dhiiran qabu an akka ilma ofiitiin na jaalata akka ilma ofiititti. Eeshiin. Erifti boota faran nuun deeman kana baraa barban fiin kafala dhuka deemnu kana mara. Ispoonsara isin itaa? Wanni jarri wanni dhamananii addunyaa kanarra jireenya fataa jedhe jiraattee yoo duutu akka waan wannooti dhamananii miree wayita du'an. Abbaa hin beektaa miree wayita du'an duuti wannoon hin jiru jechuudha namni hin ka'u sena hin beektaa miree bakka duuti. Maaliif beekaa waan faranjii kun waan qabdu mara addunyaa kanarra ofirraa fixattee qabeenya illee yoo qabaatte akkas barbaadan yoo duute rakkoon qabu jedhanii beekta. Bakka fataa jedhu amma eessa jiran beektaa herifti yoo xiqqaate lafa asirraa Indoneeshiyaa jiran Indoneeshiyaa fagoo bara asirra. Gariin hundee isaanii Indoneeshiyaadha. Lakki as biyya kana ala heriftii deeman achi siin jedhaara. Heriftii achi deemanii. Soddoonni keemo. Soddaatee fi ijoollee durbaa isin lama qabdi lamaan waliin deeman. Hiriyyaa Indoneeshiyaa biyya beera qofa biyya dhiirri hin jirre maa deeme jaarsi waa barbaade. Jaartii tofiitti horataan jiruun. Soddaan keessi caalaa akkam. Soddaan kee maali na caala? Indoneeshiyaa san bar taaptaabiif deemani. Allah kuni jarriin beekaa jette san sirriidha namni qabeenya qabu biyya kanatti hin deemaa garuu inni waan akkanaan beeku. Maal agarre biyya beera? Soddaatiin tiyya wallahi ibidda yoo inni waan suuraa irratti wageetteette achumatti xalaayitee deebiti qullaa isa malee asitti deebiti. Wallahi isa malee asitti deebiti. Ijoollee durbaa meeqaa hafe amma manatti? Ijoollee durbaa ni naafne jaalallee qabdi sadii lamaanu. Oo jaalallee qabdi? Bile ayyaana waan namni kana wal geettaniire warra soddaatitti? Kana wayita maraa wal geenna yeroo amma isin diqqoodha diqqishuudha haati warraati jara keessa tuuwwan martuu isirra gurgurdoodha lamaanu jechuudha. Eshi. Wayita maraan deemna boota maraa irra du'anii bara ijoollee fi biyya kanatti jarri warri jaalatu irra du'a. Mana isaanii bulsanii? Mana isaanii wannoo qabna kilaasii bootaa bullu mana. Tuni abbaa warra ijoolleen qabdu tuuwwan beektaa ijoolleen. Warra soddaatitti wal tuquun jiraare? Warra soddaatitti maa achuma horreeyyuu mire. Akkamiin saalfatu warra soddaatitti warra yaadu? Ati deemtee gara maa dhufta. Ati omaan si gaafa dhufa deebise olii gadi hin haasa'e bakkana polotikaa haasa'uu kaani kan keessa fiigini. Wallahi durii jeera doktor deemtee garas mana deebifta. Wallahi ati badaadha wallahi. Nu jechuun warra soddaatitti saalfattu ati biyya beekne nama beekne keessatti. Ani moo. Wayita iyyiteetiin na hiisifti na tuman iyyitee sodaattee beektu osoo gootu. Allah hin jaalatanii warri jaartii teenya seeraan nu godhaa jiraani. Wallahi. Injumatti teenya wallahi faranjiin akkas itti si qaxarti wannoodha. Waggaa meeqarraa bira waggaa kudha shan irraa haadha warraatii turte bara wayitoo irraa ni kaa'edheen. Yoo sagaleen jira sagaleen jira hin dhagameen beeri faranjii godha afaan hin qalu biyyanii oh my god jetti. Dhugaadha moo ta'u? Beeri faranjii kun gisee godhamtu afaan hin callu tun iyyitinyaa dhugaadha moo ta'u? Kan hin beeku nabbo. Akkam hin beekne ilmoo sadii achiteemi maal ta'e kun namichi fayyaa qabu?
Ta Oromoon iyyitu. Gurraachu qaalattee dhaalchite. Ta Oromoon iyyitu dhugaa. Ta Oromoo wal keessa ta jalatti akka madaa irraa ciran nama du'e dhiisi ta Oromoo dhiisi ta faranjii tana baruu feena. Ta faranjii uu jetti uu gurra lamaan qabatte. Oh my god jette. Himi gaa. Abboon nu saalfachiifte mannaati doktor. Kun saala maal qaba barumsa walii galaati. Inni iyyiti dubartiin faranjiin iyyiti abbo. Maal jette? Gurra lamaan qabattee uu jetti jaarsa bareedaa kiyyatti. Sirrii jirtatti. I love you jette. I love you jetti. Oh my god jetti. Yoo san yoo wara soddaa taateeti tola kaarafa ba'a. Abbaa Faatimaa maali beene rees nu wajjisannullee lolara jirra warra yuqubaan qabnu. Jechuun akkuma jalqabaniin iyyiti moo yeroo meeshaan motorri iyyiti miira keessa gidee gala. Bakka ho'ita maraa himi iyyiti jarri. Akkanaan iyyitullee guutte osuma kijibachuudha. Muudii qabatti. Eeshi. Osoo ati harkaan hin tuqin ta'ettullee guutte. Ta muudii qabattuuf ta dhugaan ta'eef akkamitti addaan beekan? Maan beeytamaa? Akka fakkeenya. Aboo dhaggeeffataa jirti ijoolleen baay'een faranjii fuudhuu feeteera biyyee nutti hin wadaa sare. Maan beeyti hin soofatti dubartiin hin beeyta hin beeyti. Okay. Aboo mani haadha baay'ee na waraabbatte wallaahi waan waggaa lamaa na waraabdeera. Namni tokko achi waraabina jaarsa faranjii mee takkittiin ta'e waraaba itti mi'aatan. Wallahi waan waggaa lamaa na waraabdeera. Warri waraabdan poostiin goina riippoortiin irratti goisan in sodaatan emman haasa'e. Nee ani maal godha ani maa. Oromoon tiktookii waan an jedhan hindi duulee mati haasa'e. Nee? Waan an jedhan hindidha wallaa akka isaan poostiin goonetti maal sodaatin. Ani moo maa kana miidiyaa Oromoo si ageetti doktor uummata badaara uummanni kun. Akkamiin nan dhageenye boo doktor isaaniiti bar. Doktor isaaniiti uummanni uummata badaara kunni. Wallaahi na dhagaanii haasa'e. Wallahi uummata si dhageenye doktor. Yoo na dhagayanoo. Sisi dhagaanii jedhi garuu ammoo waan akkanaa irratti Oromoo faallaasan hojjetti amma yoo akka telefoona qaratee taa'u waa meeqa jira. Ka waraabaan jillee waraabaa jira waan amma. Chii kaasituu yoo akka reef nama baadiyyaa irraa dhufe minnik yaa qas jettee haasofte kun barumsa walii galaati. Faranjiin akkana akkas surree baafatte akkatti paantii baafatte uffata akkanatti bira ciifte akkatti ol jetti gad jetti akkana itti osoo jettee kotor jettee himte waraaban. Akkana baataa. Akkana wadaa akka dubartii haasoftaa isaan si waraaban. Ani fakkeenyaaf an bar maali beekta doktor ani viidiyoo sekondii 30 akkana 40 kanarra waraabee nama kolfisiisuu beeka malee laayifii seenu baran laayifii yeroo walaatiif nama. Amma gaafiif deebii godhaa jirra intarviisi godhaa raatoo maan si gaafadhu deebisuudha. Amma rakkoo. Anatu aayidiyaa fidee si gaafata achumarra ijjattee deebifta. Gaara keessan deemii qaxxisaa waan si gaafadhe deebisi. Warri koomentii maal jettan ayyala. Ega warri koomentii doktorri sirrii isin jedhe jedhani bar. Kunoo marti isaatu dhiisi stop dhiisi ni mini. Hin soba kunni warri stop jedhu warra jaarsi jedhaa faranjiiti. Samiira bichatu himi naan jedha Samiira. Warri dhiisi hin jedhu warra jaarsa faranjii manaa qabu warra jaarsi faranjii manaa qabu dhiisi nutti himi warra faranjii qammasin. Maka maal dhaga'uu barbaadda? Akkaataan dhaga'uu barbaadu tokkoffaa beerri faranjii baatii keessatti yeroo meeqa namaa kenniti taakka deebisi. Deebisi. Wallahi deemtee guyyaa mara jechuudha asatti wajjin laayifii deemtee achuma dhufta. Eega. Bannaati dalagaa qaba mucaawee gargaarsa sa'aatiin nagee Ammaachi maal godha beekta doktor? Haadha warqiitii himee doktorri kenna doktor asliin beekuu barbaada waraqarratti barreessee akkanatti har'a yoo hojjannee jenne raayitii kennaaf boroo gaaf achirraa jechuudha walitti hassaabee si hima. Ati ilmoota ajjitee haga amma baatii keessatti gadi jaarteetti dabalamteen beektu? Jaartii birootti moo? Teessi? Jaartii xiyyatti moo? Maal godhaa laakkaan waan akkana. Faranjii hin beela lakkoofsan malee gisee hundan kennitu hin jenne mootummaan reef dubbii wal dargare. Haati warraati wayita barbaade dhaqee dhula. Akkuma daa'ima ulaniititti beekta wayita barbaade. Hin sobiit. Nee ittiin tolu kaamaratti hin beektaa miiree maa doktor. Maaliif hin tolle?
ما ijoollee qabna akka isiniitii miti isin daa'ima takka qofa qabdanii nu daa'iman sadi mulutu mana keessaa iyya maalii yoo jira ijoollee adda guddifti ani abbaan warraa isii wayita mara dalagaa miskiina rabbii bannaate yeroo takka takka irra taraafe akkanuma laale. No, ashi. San akkuma ta Oromoo jette rakkoo miti. Duba ta faranjiitu niini beerri faranjiitu. Yeroo ati akka carraa ta'ee fedhii qabaatte isiin fedhiin qabaate yoo gaafatten kanitti fedha ofiitina. Kanite. Sini mattu? Maas eenyu sii mattire? Mootummatti ka poolisiitti fiddu giddi na gudde deebitte. Nee waan akkanaan jiru ka eega fuute hin danda'amu wannoon. Guuttee ta'e himattu fakkeenyaaf qabeenya irratti hundaa'ee yoo qabeenyi isaa fa'a bakka barbaadu taate yoo itti aartu taate ta'e himattu guutte amma wannoo afaan ingiliffaatti wannoo meeqatti raara fiilmii meeqatti raa jira namichi diidii jedhamu tokko fa'aa yoo dhageettanii jettan waa hedduu jira asii galee hin himatte guutte akkanumaan fakkeenyaaf taphattoota gargaaraa irratti osoo innumaan haasa'eef nagu deedeettee himattu guutte akkanumaan jechuudha sunii warra jireenya hin barbaanne sunii warra